Ashama akkam jirtu hordoftoonni Urjii Entertainment nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti hunduma keessaniif isiniif haa ta'u isiniin jedha. Samoona kana keessa TikTok irratti viidiyoo lama gadi lakkiseen ture. Viidiyoon tokko gaafiin kana dura gaafatame waa'ee dhiifamaa irratti hojjadhee tanan ture. Achi jalatti gaafii hedduudha kan barraa'e. Dabalataanis obboleettiin keenya takka walaloo dhiifama ittiin gaafadhu naaf walaleessi jettee waan turteef isheedhaaf walaloo walaleessi tanan ture. Haa ta'u malee irra caalmaan hedduun keessaan dhiifama gaafadheen dhiifama naaf gochuu dide. Akkasumas ammoo ijoolleen shamaraa irra caalmaan ani dhiifama hin gaafadhullee kan jedhu hedduu keessaanii jechuudha. Hayyee namni tokko osoo hin balleessin dhiifama akkamittiin gaafata durumaan dursaayyuu. Wanta hundarraa bilisa taatee qulqulluu ati taate taanaan maal gochi dhiifama gaafatta warra dhiifama hin gaafadhu jedhe kanaaf jechuudhaan kanan jechuu barbaadu durumaan dursa ati qulqulluu nama qulqulluu erga taate inni garuu callisee deeme warreen jettan hedduu keessan ani immoo maal balleesseen dhiifama gaafadhaa jettan ani immoo gaafadhaa isin hin jenne osoo hin balleessin akkamittiin dhiifama gaafattu jalqabumaa jechuudha. Badii tokko kan hin qabne kan deemuu barbaadeef karaa baniif haa deemu deeme taanaan deemedha badii hin qabdu waan ta'eef dhiifama gaafachuu isin hin barbaachisu. Haa ta'uti garuu asirratti gaafileewwan ani deebisuu barbaadutu jira viidiyoowwan kana keessatti tarii yeroo yoo nan geenye ta'e asirratti jechuudha yuutuubii kiyyarra seentanii achirraa dhaggeeffachuu dandeessu. Gaafiin ani gaafatame wal fakkaataadha gaafii sadii jechuudha. Obboleessi keenya tokko akkana jedha gaafiin qabaa gaafiin kiyya namni tokko ani baay'een jaaladha garuu ishiin baay'ee lallaafti maal yoon godhe naa wayyaa'edha lallaafti yookiin chillaanatti jetti ani baay'een ishee jaaladha jedha. Gaafiin inni lammaffaan waa'ee madhiifamaatiin wal qabateeti jechuudha. Obboleettiin keenya irra deddeebiidhaan viidiyoo hedduu jalatti naaf barreessitee jirti. Kanaaf gaafii ishee argee bira darbuu hin dandeenye. Isheenis akkaneetti wayyoo baay'een jaaladha garuu baay'ee deddeebi'ee gaafadheen jira dhiifama na dide lubbuuti maal naan jettaa kan jedhudha. Gaafiin inni sadaffaan ammoo inni kun gaafii osoo hin taane isheen kan na gaafatte yaada ishiitti ibsatte yookiin ammoo bifa walalootiin na walaleessidha. Haa ta'u malee isheen iddoo walaloo sanitti gaafiin obboleettiin teenya ammoo na gaafatte kuni ijoollee shamaraatiif yookiin anis akka shamara tokkootitti wanti kun kabaja nuuf hin laatu jedhee kanan ani keessaa fudhadheedha. Walaloo walaleessuu fi dadhabee yookiin wallaalee miti. Haa ta'uti garuu gaafii kana isheen annaaf dhiyeessite akkadha gaafichi. Mee lubbuu koo mucaa baay'ee jaaladhu tokko ofii kiyyaafan gaafii jaalalaa dhiyeessee fi walaloo naaf walaleessi kan onni isaa raasuu danda'u kan jedhudha kan isheen na gaafatte jechuudha. Ani immoo asirratti wanti gaafii tokkicha natti ta'e maali beektanii gaafii jaalalaa isheedha kan dhiyeessee isaa jechuudha akka jaalattu ammas dabalataan ammoo walaloo onnee isaa raasu barbaaddi jechuudha. Haa ta'uti isheen gaafii kana takkitti isa gaafattee jirti garuu ijoollee shamara afaniifan ani barumsa kana dabarsuu barbaada jechuudha. Kanaaf gaafii sadan kaname tartiibanan deebisaa fi deema. Gaafiin inni jalqabaa irratti deebisuuf waa'ee dhiifamaa kanaan na gaafatteedha. Obboleettii kiyyaaf ani kanaan ani deebisu isinillee koomentii jalatti yaada keessan kennaafidha. Badii tokko jaalallee keetirratti raawwattee irra deddeebiidhaan dhiifama gaafattee jirta. Dhiifama irra deddeebiidhaan erga gaafattee yookiin kana dura inni dhiifama siif godhe yoo ta'e badiin kan keetidha jechuudha. Dhiifama siif godhe ammas baduma sanatti deebitee ati sabmiitee taanaan badiin kun kan keeti jireenya isaa keessaa baay'ati. Namni kun erga dhiifama siif gochuu hin dandeenye. Inni lammaffaan ammoo kanas hin jechuu barbaadu garuu badiin kan kee yeroodhuma jalqabaatiif ta'e taanaan namni kunis yeroodhuma jalqabaatiif dhiifama siif gochuu didee taanaan namni kun durmaan dursa waa'ee jaalalaatiif waa'ee dhiifamaa hin beeku boodas kana caalatti miidhamta dhiisi jireenya isaa keessaa bahi atis jireenya mataa keetii eegali. Inni sadaffaan namni kun durmaan dursaayyuu hariiroo jaalalaa keessatti jaalala sobaa siif qaba yoo ta'e ati dhugaadhaan jaalatta yoo ta'e inni sababuma sirratti barbaadaa ture waan ta'eef deemuudhaaf nama deemuudhaa ka'e kana jaalalli dirqamaan miti jaalalli giddiidhaan miti dirqama wanti dhufe tasumaayyuu siifis hin ta'u si gammachiisuu hin danda'u. Namni kun umurii kee guutuu itti laffaatollee guyyaa takkaaf gammachuu siif laachuu hin danda'u. Sababni isaatis namni kun nama sin jaalannedha. Dirqama sima gammachiisuudhaaf qofa nafaanaa jiraatu namni kun jettee dirqama ofirratti hiitee jiraachisuu hin dandeessu. Kanaaf ani irra deddeebiidhaan wanti siin jedhu tokko yoo jiraate nama kana gadi lakkisi waa'ee isaa immoo dagadhu akkasumas hariiroo mataa keetii faana ta'e.
waa'ee jaalalaa yeroo hedduu amma namoonni barsiisan heddummatanii jirani. Kanaaf isaanis deemtee too iddoo hundatti hin gaafatin. Hundi keenyayyuu yaada mataa keenyatti kan nuti siif qooduu dandeenya. Haa ta'utii ati kaayyoo kee faana bu'ii jireenya mataa keetii eegalii nama sanarraa fagaadhuti ati jireenya mataa keetii kaayyoo kee faana bu'i. Namni kun siif hin ta'u eegin siif hin ta'u mastaawutii keessatti of ilaali yookiin daawwitii keessatti jechuudha. Eenyu argita? Of argita. Jireenya kee keessattis ammoo nama sana baasitii of ilaali jireenya kee keessatti jechuudha. Kanaaf dhiifama irra deddeebitee gaafa gaafattu nama dhiifama hin beekne biratti dhiifamni gatii hin qabu. Kana hundumti keessaan irra deddeebiidhaan beekuu qabdu jechuudha. Nama dhiifama hin beekne biratti al dhibba yoo gaafatte ati tuffatamtuudha yookiin tuffatamaadha. Garuu namni dhiifama gaafatu hayyuu yookiin beekaa yookiin gamna. Namni dhiifama balleessaa ofii beekee gaafatu. Haa ta'uti garuu namni irra deddeebi'ee balleessee irra deddeebinaanis ammoo dhiifama gaafatu. Haaluma faallaa kana ta'e ammoo wallaala yookiin gowwaa wallaalan akkasaan jiru. Namni al tokko balleessee immoo balleessaa isaa sanarraa barate ani kana booda nasirradha jedhee nama dhiifama gaafatu sun immoo hayyuu yookiin beekaa gamnoomaa jennee ilaallaa jechuudha. Kanaaf obboleetti kiyyaaf ani gabaabumatti kanan deebisu badii kee kanarraa baradhuuti nama jireenya fuulduraatiif nama haaraa ta'e argami jireenya isaa keessaa bahi jireenya kan kee kan mataa keetii jalqabe hariiroo mataa keetii kaayyoo mataa keetii faana bu'u. Gaafa san ati gaafa of dandeessee of utubde nama balleessaa keetirraa baratu qofa gaafa taate ati nama bilisa ta'edha. Kanaaf nama kana gadi lakkisiin jedhaanani gaafii inni jalqaba irratti gaafatameef obboleettii tiyyaaf ani kanan deebisaa fi isinis koomentii jalatti yaada keessan qoodaa fi isinin jedha. Gaafii isa lammaffaat irratti ammoo obboleessi keenya kan nu gaafate kan ammoo yeroon deebisuuf shamarri takka gaafa ati gaafii jaalalaa dhiyeessiteef sin jaaladha jettee dhiyeessitee fi tole sin jette. Haa ta'u malee yeroo tokko shamarri baay'ee gamnoomina yookiin beekumsa cimaa qabdu jaalala keessatti kan chillaa jettu hin jirti. Chillaa jettu malee sin jaalattu jechuu koo miti. Iddoo kana keessatti akka fakkeenyaatti waa sadii fudhachuu ni dandeenya. Fakkeenya konkolaataa fudhannu konkolaataan baay'ee ariitiidhaan saffisaan deemu. Warreen achi keessa jiranis balaliitii saffisaa sana keessa suuta jedhi oofi yoo hin jenneeni namni oofu sunis kan keessa jirus balaadhaaf saaxilama. Konkolaataa isa lammaffaa irratti immoo dhufnu kan giddugaleessa irratti deemu jechuudha. Kan shifeeriin achi keessa jiru yookiin konkolaachisaan achi keessa jiru seeraan oofaa jechuudha. Kan keessa jirullee haala tasgabbii ta'een deemu. Konkolaataa isa sadaffaa irratti dhufnu inni sadaffaan kan baay'ee suuta jedhee oofu jechuudha. Kan saffisa hin qabne kan duubatti hafe kan yeroon irratti gubachaa ta'u deemu jechuudha. Egaa jaalala keessatti kana maaliifan fakkeenya isinii fudhadhe jaalalli baay'ee saffisaan deemu fakkeenyaaf shamarri har'uma tole jettee har'uma yoo waliif fuune har'uma yoo kana naangoone ani kan keeti ani lubbuu kiyyan baasee si kennaa yeroo 100 yoo sitti bilbilte yeroo 50 yoo si barreessite si jaalatti muti. Haa ta'uti jaalalli akkasiin saffisu garuu maaliif saaxilama yoo jenne balaaf saaxilama. Wal nuffii ta'a. Guyyaatti al 50 yoo waliif barreessitan guyyaatti al 50 yoo waliif bilbiltan halkan bilbila keessa kan bultan yoo ta'e akkasumas ganama hanga galgalaatitti bilbilaan kanaas of ta'e yoo ta'e jaalalli akkasii maal ta'a balaaf saaxilamaa jennee fudhanna. Jaalalli galma ga'uu danda'u konkolaataa giddugaleessatti deemaa jiru sanadha. Jaalalli galma ga'uu danda'u. Inni suni sa'aatii wal fakkaataa keessa ganama bilbilaan haasoftaniittu hanga ka sa'aatii isheen hojii ishee hojjetti atillee hojii kan kee hojii mataa keetitti hojjetta. Ka sa'aatii immoo yookiin bilbilaan yookiin ammoo miseejiidhaan waliin haasoftu jechuudha. Wanta hanga ka sa'aatii kana keessatti waliin yaaddan yookiin ammoo wal yaaddoo keessan illee wal yaaduu keessan waliif ibsitu karoora keessan akkasumas haala hedduu qilleensa haaraatu jira jechuudha gidduu sana keessatti. Kanaaf giddu galeessa jechuudha. Galgalas kan waliin haasoftan yoo ta'e sa'aatii sanarra hanga galgalaatitti sa'aatii bal'aatu jira iddoo sana keessatti. Wal yaaddanii wal argitu. Egaa jaalalli galma ga'uu danda'uu fi jaalalli inni sirriin isa akkasii sana. Isa sadaffaa irratti immoo dhufnu. Konkolaataa isa sadaffaa yeroo irratti gubatu sana baay'ee suuta jedhee kan duubatti hafee deemu jechuudha. Gara jaalalaatitti immoo akka fakkeenyaatitti yoo dhufne kan guyyaa 2 oolee waliif barreessu kan guyyaa 3 oolee waliif bilbilu. Inni sun immoo maal ta'a deema onnee keessaa wal baasuu wal dagachuu waa'ee walii yaadda'uu dhiisuu inni sun immoo gongumattu jaalala badaa deemu yookiin ibiddi
baay'ee boba'aa deemu booda maal ta'a daaraa ta'aa deema yookiin hin dhaama jechuudha. Jaalalleen akkas. Egaa giddu galeessa kana keessatti jaalalleen ati amma jaalachaa jirtu kuni yeroo ati barreessiteef seeraan kan si deebistu yoo ta'e akkasumas sa'aatii wal fakkaataa si barbaaddi yoo ta'e dabalataanis isheen bilbilaan yeroo si faana haasoftu ariidoon ishee kan si faana ta'uu ta'e dubartiin tun baay'ee cimtuu fi beektudha. Hundi si faanaaf yookiin ammoo ani siifan du'a siifan waa hunda ta'a siin jetteef si jaalatti miti. Kanaaf ati deebiin anamma si deebisaa jiru kana irratti obboleessi keenya hundooftee egaa amala ishee yookiin ammoo haala ishee waliin haala wal fakkeessitee jechuudha. Deebii kana waliin haala ishee ilaaltee fudhachuu ni dandeessaadhaan si deebisa. Dhaggeeffattoonni kiyyas koomentii jalatti yaada keessan qoodaa fi gaafii inni sadaffaan ammoo waa'ee obboleettiin keenya jaalala gaafachuu kanarratti deebi'a. Ani jaalala maa gaafattee miti. Haa ta'uti garuu nuti shamarri akka shamara tokkootitti safuu qabna. Dubartiin mataa isheetiin faaya jechuudha. Nuti faaya jaalatamtuudhas. Haa ta'uti dhiira tokkoon akka shamara takkaatitti sin jaaladha jettee gaafii jaalalaa dhiyeessuun baay'ee kabaja kee gadi buusa. Isheen amma gaafatte tuni gaafatteetti darbeera. Ta'us immoo ani kanan akka barumsatti dhiyeessuu barbaadu warreen hafaniif. Dhiira tokko agam yoo jaalatteeyyuu akka dhiirri sun si gaafatu gaafii jaalalaa siif dhiyeessu haala salphaa ta'een gochuu ni dandeessa. Siisteema mataa keetii hedduu fayyadamuu ni dandeessa. Gaafiin ati amma sakandiitti isa gaafatte tuni siif umurii guutuu aarsaa si kaffalchiisuu danda'a. Gaafa gaa'ila godhattanoo hoogganamtuudha malee ati hooggantuu miti beeki. Gaafa manatti si galchi wanti hundinuu aarsaa barbaada. Dhiirri aarsaa sitti kaffalee salphaatti sin dhiisu. Dhiirri aarsaa sitti hin kaffalle garuu salphaatti si dhiisa. Nuti matuma keenyarraa kaayyoo mataa keenyatirraa yoo kaane wanta salphaatti finne tokko salphaatti ganna yookiin salphaatti daganna. Wanta itti laffaanee aarsaa itti kaffallee finne san garuu hagam yoo nu dhibe wanti sunillee dagachuu yookiin gatuu hin dandeenyu. Jaalala keessatti illee akkana. Isin shamarri gaafa jaalala dhiira tokkoof dhiyeessitan barreeffama yookiin haasaa sakandii takkaatiin dhiyeessitaniif isin garuu umurii keessan guutuu haasaan isin sakandii takkatti gaggeessitan sun umurii keessan guutuu aarsaa isin kaffalchiisa. Boru gaafa gaa'ila godhattan jecha sanaan arrafamtu. Ana situu na jaalate anaa miti kan si gaafate jaalala situu naaf dhiyeesse malee jedhee ittiin si arrabsa. Umurii kee guutuu isarratti kabajni kee guutuun gadi bu'a jechuudha. Kanaaf dhiirri si jaalatu kabaja siif qaba. Kabaja iddoo olaanaa siif qaba. Ati mataa keetiin faaya. Ati qaalidha. Hin barbaadamta malee barbaaddu miti. Ofuutu bii qaalii kee qaalummaa kee kana utubummaa keetiin of agarsiista. Qaalii ta'uu kee kana ejjannoo keetiin of agarsiista. Ati tokkicha faana kufuu miti kumaatamni akkasiif kufee ka'u salphaatti gochuu ni dandeessa. Kanaaf ani barumsa kanaan dabarsu obboleettii xiyya tana gaafachuu ishee jibbuu osoo hin taane garuu nurraa nun ilaallatu akka shamara takkaatitti wanta natti dhaga'amedha inni kun jechuudha. Fakkeenya yeroo ammaan kana hafuudhaan yeroo ammaan kana keessumaa viidiyoo samuuna kana deemaa jiru. Viidiyoon samuuna kana deemaa jiru waa'ee maaliiti? Waa'ee Ayilaandiiti jechuudha. Waa'een Ayilaandii kun maalirraan ka'e yoo jenne tokkoffaa shamarri gaafii jaalalaa ofii isheetiif dhiyeessuu kanarratti fudhachuu ni dandeenya. Maaliif jennaan dhiirri isheen gaafii jaalalaa dhiyeessiteef kun yoo na jaalatte kana naa godhii jedhaan. Wanta barbaadde sii ta'a, wanta barbaadde sii godha. Ati tole naa jedhii ittiin isin gaafasan. Sana booda wanta inni barbaadu ergitiif jechuudha. Warreen maallaqa nyaatamanis hafuudhaan. Si jaaladha jettee gaafa gaafii jaalalaa dhiyeessiteef maallaqa hagana naaf kenni ani tole si salphumatti maallaqa itti laffaatee dafqa ishee itti xuruursitee fidde sana isaaf dabarsitee laattee jechuudha. Kanaaf isaan kanneen kanas akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya. Dhiirri ofiif gaafates waa'ee akkanaa hin gaafatu jechuu qomuti ni jiran. Isaan gaafatanis jechuudha waa'ee akkanaa akkatti viidiyoo waraabii qaama keenaaf ergi warreen jedhanis ni jiran. Garuu irra caalmadhaan ijoolleen shamaraa kan akkanatti viidiyoo fi waraabanii suuraaleewwan garagaraa itti ergan kun warra jaalala ofii isaaniitiif dhiiraaf dhiyeessanidha. Kana sirriitti beeka. Kanaaf maaliif sharafa keessan gadi buustu? Maaliif qaalummaa keessan xiqqeessitu? Maaliif dubartummaa keessan xiqqeessitu? Dubartiin qaalidha. Dhiirri tokko akka si jaalatu gaarummaa kee qofaan yookiin ammoo dubartummaa kee qofaan agam jaalatullee akka inni gaafii sakandii sana si gaafatu si jaaladhee qofa yookiin gaafii jaalalaa sana siif dhiyeessu salphaatti gochuu ni dandeessa ejjennoo mataa keetiitiin jechuudha.
Kanaaf yeroo ammaan kana kan deemaa jiruuf viidiyoon kun irra caalman shamarroota gaafii jaalalaa dhiiraaf dhiyeessanidha jechuudha. Of ta'aatii jiraadhaa, of hoogganaatii jiraadhaa. Gaafa gaa'ilatti seenuuf taatan akkam taatu? Har'a gaafii jaalalaa dhiyeessitaniif na fuudhi. Gaafa si fuudhee immoo manatti si galfate situ abbaa manaati moo isatu abbaa manaa keeti? Boroo eenyutu bulcha? Ati gaafa manatti galtee isaaf garbittii taate yookiin garba taate akka jiraattu kana beeki. Maaliif jennaan inni aarsaa sitti kaffalee hin finne ofii keetiif aarsaa kaffaltee bira dhaqxe waan ta'eef. Kana itti hin murteessu jechuudha. Kanaaf gorsi kiyya yookiin deebii kana obboleettiin kan koo akka dhiifamanaaf gootu abdiin qaba. Ani fakkeenya kanaan fudhadhe garuu ijoollee shamaraatiif wanti kun akka barumsa ta'udha. Barumsi yeroo garagaraatitti darbaa jira garuu namni fudhatu dhabamee jira malee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti viidiyoon kan koo kana fakkaata. Deebiin akka isiniif deebii warra abdiin qaba. YouTube irratti galaatii viidiyoon wanta dheerachuu danda'uuf achirratti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Turtiin afaan taasistaniif baay'een isin galateeffadha. Warreen chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan maamila koo ta'uudhaaf subscribe gochuun dagatinaa. Yaada keessaniif komentii jalatti naaf qoodaan isiniin jedha. Waan afaan turtaniif galatooma. Horaa bulaa.